Shamaa kabajamtoota wadaayifaan hundi keessan bakka jirtanitiin nagaan keenya san haala qabsiin jalla. Egaa arras deebinee dhufnee jirra. Arras kan qabannee dhufne reaction jechuudha. Reaction drama afaan Oromoo irratti kan goonu ta'a. Egaa turtiin keessan numa faana haa ta'u isiniin jecha karaa dramaatti kan dabaru nu wajjin. Ati maali gaafiin daddeereesiin aadanaa kan dhigisan aadanaa kan dhigisan. Callo. Oh. Awakan. Mau beli tadi nayam tadi. Hai mal dubina kana. Bakka kanatti akka yaadutti akka yaadiin ta'ee maybe irraanfachuu danda'a. Maqaa dogoggoree yaame si garee. Oh. Awakan. Mau beli tadi nayam tadi. Hai mal dubina kana. Gurba mas video sana fernizistati. Amalin kuma ka babo frafiyam jan saibari yebi likin raga mala sota. Liki khofo kan fenne morto fatake khamara fi kana kan bin atlubu da kamurufte mo sholi ko churufte. Awos me akati mi ko me dura. Wai sanu khadi bani fanni sensa. Ulam banani so. Loko. Awakan te ula. Egaa yeroonii fi diraamaa hojjetan waan adda addaa namni qunnamaa waan ati yaadne osoo diraamaa dalagu jirtu naaf tolchattee osoo ati yaadne waan ati goote diraamaa siif tolchuu jira waan ati yaadne gootee duraa balleessuu jira si galee kana keessatti gaa diraamaan gisee dalagamee ilaalamee edit godhamee waan hunda keessaa baasanii akkasitti tolfama. Egaa isaan kana gama jalqabaa irratti kan fidanii waan isaan qunnamee ta'uu danda'a. Hulaa dhadha'uu turanii iffannisee maal jee hulaa gubbarratti yookaan ifinni akka nama laaluutti ol jechuudhaaf deemu hulaan jalaa banamtee. Egaa wahuma jiru ammas bakka maqaa yaametti dogoggoruu danda'a. Kun wama drama keessa jiru naquunnameetiin beeka. Waanuma akkasitti egaa iddoodhas nama ajaa'ibtu nama tara. Na wajjin tura. ITV nagu ba wani sabu lesa. Saanis laka saanis deemtee jirti. Ka'uun qabu. Kayaknya membawa ini sama selasa. Tekan itu kan awal. Sultan, ada nak ni ya? Ada mal itu kok ada. Ay gafi di sisirain bitachuu dhufeemi maali gaafin? Ambo daada ya bute kawan berat ngoon jeeti yar. Ay ati chal jettee yoo naaqni teo sirraa bitadhaami maallaqaan sirraa bitadhaa bar. Ustani tu maada bar butani waan berat gootani ti. Aboo siinuu kan Egaa bakka kanatti inni abbaa dukkaanaati. Kun immoo irraa bitachuu dhufe. So abbaan dukkaanaa yeroo inni fudhatu dhuftee waa gaafatte. Waan fedhillee yoo ta'e maalitti goota jeessin gaafatu. Kuni dogoggoraa akka kiyyaatti akkaan egaa isaan irraa hubadhetti bakka kanatti xiqqoo dogoggoraa irratti argee ammaas haala kam gootaa isin barfuusaniiti akkan taane ittiin gootanii kana hoo maaliif beekuu danda'e? Because inni silaa dhufee bitachuudhaaf dhufee yoonii fi aarii agarsiisee jechuudha si galee. Arirsi mena kanni maal akka nama ifiin fi haasawaa agartee akka nama fannisuuf deemuu fi aarii maal yoonii fi inni aakshina san kan mul'isu ta'e inni shakkee mataa isaa keessatti maaliif akkana inni haala kana maalittiif godhuuf deema yookaan fannisuuf deemaa mucaan kun aara keessa jira maal teeshina keessa jira maal jee yaaduu danda'a. Garuu kun dhufee daarektii haada naaf kan jee yeroo gaafatu haada akkamitti gootaa? Gaafatamu. Hin jaamu hin gaafatamu.
Ammaas isin fuutanii maal akkan taanetti gootanii haadha kiyya maal no kun abbaa dukkaanaadhaan barbaachisu kuni dogoggora ta'uu danda'a gama kiyyaan dogoggora na fakkaata egaa kana akka sirreessan abdiin qaba kana jechuun kiyya waan biraa jechuu kiyyaa miti waan gaarii gootan haala gaarii irra jirtan jabaadhaa gama waan isiniin jaa ammallee na wajjin tura. Ati tasanii siin hin geenye boo. Siin hin geenye waan fedhen godha haa ta'u siin haa galle. Meen ilaalla. Hangam takka feeta? Meetira 5. Meetira 5. Meetira 5. Lam. Sadii. Afur. Shan. Fida. Hada gua kam turu ada elektrikan fakkaata hada elektrikan kan bihutan hada terkhati kanatti metrani sikhanan hada maybe terkhat alfachi de mudan dambe Ojollen tun kuma wa Maaliga tutte aduma naaqlu jirta poolisan taane gaafii diisi maallaqa kee qabadhu aboo waan kiyarranti poolisan taane maali duraanu si beenaati abbaa dukkaanaa diinal funusi Sultan Abokan Abamat Fayami Najaa jirra boo maali jirta aboon akkanumatti hin taayeetiin isaaba godhu jira boo irra kullisanii uummanniiti bakka kun egaa bakka reefuun tana duratti isaan fidansanii maqaa dogoggoree maquma isaatti yaabee Taniif isaaba godhu jira dalagatti hin jira jee maal haaree maaltu jira wanni haareen aboo gurbaa mana kee kireeffatisan isa santuu aadana irraa bitatee hukte akkana shaadaa qabatu gurbaan maal teessa if jibbee lubbuusaa gurbaan kun ookami amana sirraa kireeffatisanoo haqaama qabu horifeensa lucaa maal ta'e maal jaa akkana waywaachaa haada bitatee hukte haadee maaltu godhu maaliin beeka shaadaa qabata qaannichi haa ta'u gaafatus ta'e gurgurtaa Gaafati martoo fattee dhufte. Martoo nati umaan irri barraaqee. Kafaaraan bittuu bar. Kafaaraan bituu wayiin firataan caansaa baqiyaa bar. Dhagee waan akkanaan hin dura meeshaa hunda guurradheetiin geegaan gurguramee booda haa firraasii kana waan mana kirarlee irraa buufadhee. Gurbaan dhagee akkasiin gurbaan baatuu irratti sireeffatee makiinaan dhoyitee du'e. Nama naa kan hunda biraa biraa akka hin danda'u ilaala. Kafaara hin jira. Kana maaliif wal qabsiista duba? Lakki. Iddoo bareedaadha. Iddoo das nama ja'a. Egaa gootuu isaas hin ilaalchisuuf iddoo dheeraadha. Kanaaf fayyadamni isaanii jala deemtanii ilaaluu kan dandeessan ta'a. Egaa bakka kanatti mucaafaan isijee xiyaan tiimnaan saayiba isaa itti yaame. Saayibni isaatiis liqii irraa qaba fakkaata. Isaan lachuu maasitti ta'isaa lafa kaanii waa'ee qabeenya isaa irratti wal barreessuu jiranii. Okay. Kun egaa nama beekuuf galuu danda'a. Namu haalaataan sammuu nama adda addaa haalaataan namu gara adda addaatiin hiikachuu danda'a. Hiika qaba jechuudha. Sanii osoo hin ta'in hiika qaba. Namu garatti isaaf mijatetti hiikata. Hedduu waan bareedaa jechuu fedheeti. Samii bajjee eenyummaa kan namee kan meeshaan gurgurata sanboota eeggadhu. Amfirii jaban maallaqa qiyyaamte. Naanin koo kan meeshaa guutuu muree sarraa fudhadhu. Meeshaa gaafannoo meeshaa. Hadii eegaa fudhu feetu naanin koo. Ififuu meeshaan isaatu tirfii akka maallaqa meeshaa san gatii goona. Ati lubbuu dhaqqabuu dhufte moo meeshaa walitti qabachuu dhufte? Hawaasni akkasiin jiqamee dura. Qormee dura lubbuu mucaa lallaamee maala. Mee daddafe hawa. Gamta akka gibbii. Asitti siree fundaadha bakka olaan jalaa baramte sanii akkanatti horarree olaan jalaa baramte. Egaa san jalaa baasanii booddura irratti waan isaan qunnamee ta'uu ibsanii hoggaas laaltuu waan isaan qunnamee ta'uu ni hubatta jechuudha. Gibbiin cirjatte saayiba kiyya. Hayyaa ati qulfiin qabdu ta duraanii. Barbaara gaanuu raanfadhee bar. Baasi qaamee. Aboo akkam taatan? Aboo malee oomee
Mee gurbaan isa jira. Yaa gurbaan akkuma kun jeetanii balfanii qabu kuni. Moo? Maaluma jirta? Aboo cummicha deema maal taatan? Cummicha deema? Jira. Wanti gandi odeessoo? Haada bitatee fannisuu fi midhaan kajaanu. Huccuu aadaa adii hin jiru mana kanarra aadaa. Ati maaliif jirmi nama guddaa kana taate? Aboo silaa wallaahi si jaallan akkas hin seene. Hiyya kam seete? Silaa huccuu dhiqachuusaa beekee. Kana naan godhu ture. Oomoo fi fasaashii fi saabuna manaa hin bitatu ture. Hanga wayyaa nama guddaati ani abbaan abbunaa sittiin tuquu qaba. Dhaabee bee gibbii ijaa bee. Bee jinni laaftu. Bee jamlooteeti qoonna keessa deemu. Maali rabshaan? Yaaluma kiyya. Si balleessine dhiifama nu godhi. Akkam maal la gootana? Namticha jamlooti qofa qabu nu jira nu kiyya. Si balleessine mucaan haada bitatee dhiifannisuuf deemaa nuun jee. Nuun jee nu kujira. Nu buteedha qabuuf hiigaa. Buteedha qabuuf akkasi dhufne laal. Dhiifama si balleessine. Abdunaasir Tijaaniitti qabee dhiifama. Rakkoon qabu. Egaa haalaataa kana fakkaataa diraamaan isaanii hedduu bareedaadha. Garuu xumura irratti xiqqoo goolabbiinsaa bareedaa natti hin fakkaatu. Garuu bareedaadha. Wanni isin irratti leeytaniis wanni ajandaan isaa bareedaadha. Waan gaarii namaa kan danda'a. Kabajamtaaf jaalatotaa wadaayifaayin reakshinii irraaf qabanne kanuma. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota warreen diraamaa daliitan hundinuu isin jaalannaa isin kabanya isinii wajji jirra isiniin jecha egaa gara fuulduraatti jabaadhaatti hufaa hundi dogoggorrii yeroo takka muratu furamaa kutaa takkarraa lamarraa sadiitti akkuma jedhamu egaa fooyyinsa guddaadhaan akka dhuftan abdii isinirraa qabna isinii jenna gama biraatiin kabajamtaaf jaalatamaa wadaayifaayin hundi keessanuu egaa diraamaa kanaa fi kana malees diraamaa hedduutu isaan jala jira. Diraamaa isaanii daawwachuudhaaf isaan tube kan jiru dhaqaatii subscribe godhaa daawwadhaa faamilii taaf isin jenna jajjabeessaadha. Egaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha.